Isuma jalechun Rufa boharsiti Isuma jalechun Rufa boharsiti Bobba sala wanganama galchitun tenya galgala Bobba sala wanganama galchitun tenya galgala Sabona muddi harira simale nyunana Sabona muddi harira simale nyunana Sabona ilma bagada Arkatin sirra kabame jalalani nugurame gachisu shilimi narku abjudan zahira se sirera simi illade Fadetu barmagala ilkanke tu barandani Fadetu barmagala ilkanke tu barandani Kokopni nanta vajume ilkana wala aname Kokopni nanta vajuga ilkana wala aname Jirajatu kabajamtoota daawwattoota TV Hararii sagantaa waarii aladaa sagantaa afaan Oromoo keessummaa goonigaa maashoodha akkuma sirba isii jalqaba irratti isin biraan geessetti tanaaf herreega istiidiyootti argamtu akkuma hojiilee isii baay'ee keessatti xiyyeeffannaa guddaa aadaaf kannitee kiliipota baay'ee uummata isii biraan gahaa turteetti gaafii teenya ammaas qeebaltee uummata wajjin wal baruudhaaf hojiilee isii isin biraan gahuudhaaf istiidiyoo teenyatti uffata aadaatiin akkanatti miidhagdee nuuf argamuu isiitiif maqaa eejensii sabquunnamtii naannoo uummata Harariitii fi daawwattoota TV Harariitiin guddiseetiin si galatoomfadhaa guddaa galatoomii maashoo galatooma anilleen hojjettoota TV Harariitii fi naannoo Hararii hundaanuu galatooma anjaa isinuu naafeeruu keessaniif baay'ee galatoomi isin jaheelatteenye. Hayyeegaa baga nagayaan nuuf dhuftee gaafiiwwan baay'ee uummata biraa ka'anis kan nu biratti argamus gaafiilee isiitiin gaafii deebisaa keenya hamma xumuraatti wal faana kan gaggeessinu taha mee jalqaba irratti garuu gama gaafii deebisaa keenyaatti dabaruu keenyaan dura eenyummaatu dursaa wal baruu jechuu kooti mee daawwattoota TV Harariitiin kiliippiidhaan si beekan kanaan dura maashoon eenyu laata jedhanii gaafiin isaan keessatti uumamtee turte maashoon eenyu jettaan eessatti dhalattee eessatti guddatte Maashoon karin itti dhaladhee gaara mul'ataa araddaa dirree gammachuu torbii guddoo jaamti bakkeen itti dhaladhee kanin itti guddadhe garuu Haroomayaati maasilaa waraabessi amma sagalee hanga bujaanii kun waan tanumaati hojjettoota TV Hararii hundaanuu baga wal barree baga nu jiraattanii galatoomaan jaanii baga wal nu garsiisee baga rabbii wal nu garsiisee Hayyemee maashoon gama hojii tanaatti akkamitti dhufuu dandeesse laata daa'imummaa isiirraa dhageeffachaa turte wallee amma tokko dhajaa yeroo san kanin eegalee osoonii wallisaa sinjiin yaanneen ture akkuma tasaan finfinnee deeme Absalaamaa jii ammee xiqqoo faadhaan waliin dhufnee maashoo gamaa ibsu kanan wallisa falmataa roorroo faajii edaanuu na dhageeffachaa jiranii ganama fuudhanii karaa istiidiyootiin na hutanii achitti akkasitti hojjenne jechuudha. Maashoo gamaa ifuu fi bishaan dhagaa jala kiliippii jalqabaati. Kiliippii jalqabaati. Namni waliin hedduu waliin daleenne kasirratti itti nanaqe jedhamu Absalaamaa jiitii fi ammee xiqqoo falmataa roorrootiin jaamamma namni wallee sana wallisiise. Yaanni ani guyyaa kaasifni boof qaanfachaan turanii sodaadhaan tureewu. Hayyee. Akkasitti isaanii waliin akkuma tasaaba qabaatii lamaa fi guyyaa 15 kaasifni biyya qilleensarra walee jechuudha. Guyyaa torba qofa daleenne waliin. Namni gahee guddaa irratti taphatee Absalaamaa jiitii kanneen akkaan galatoonfadhu ammee xiqqoo falmataa roorroo giddiidaanyee ka istiidiyoo na hojjete hedduudhaan isaan hunda galateeffadha jechuudha. Hojiin kun anaa wallisuu malee namni akka gaariitti na waliin lafee dalagee Absalaamaa jiitii falmataa roorrooti ammee xiqqoodha. Giddiidaanyee nama ja'amu istiidiyoo qaba kan muuziqaa kiyya hojjete sirba kiyya kaasita guutuu albama kiyya guutuu jechuudha. Meeshaan kottu osoo jedhaniiti maasteraa fi faayinaala guutiin hin jiru bakkuma takkatti sirba hornanuu sagaleen irraa fuudhanii maastera duraati eegas booda natti dhagayamaa dhufte ammallee aadaa tiyya sirriitti ganaa miiree hojjechuudhaaf irraan jira jechuudha.
yaada bal'aan qaba. Laalaan aartiidhaa hogguus irraa si jalqabee jechuudha. Echirraa jalqabe. Hayyemee bishaan dhagaa jalaa mata duree kiliippii kee kan jalqabaati. Mee maalirraa kan mata duree kana filatteef maalirratti xiyyeeffata? Aadaa hawaasaati yeroo haruusaa ittiin dhiichisanii hellee ittiin dhawwatanilleedha. Hayyee. Aadaa hawwan keessa jirtu. Miira nama keessa jiru jechuudha. Hayyemee hellee tana jannu xiqqoo? Jannu irraa. Hellee tana irraa jenna. Helleen kabadaatti sedduudha waan ta'eef. Hayyee jiddu ohumaa rakkoon qabu. Kan biraa immoo Oromticha kiyya kajoos ni qabda. Kiliippii itti aanu jechuudha. Itti aanu. Oromticha kiyya yaasaa fi birillee. Oromticha kiyya yaasaa fi birillee. Na jaalattu kottu daandiirraa maqini. Adaaboon sagamna kanirraan tuqini. Goofaree ruufa ijjiitee buruuri. Ogummaan si harkee jigee koo gororri. Dhaloonni keemaaya dirree afran qalloo. Sabboonaa khamiisee narraan turi maaloo. Dhaloonni keebaalee arsii fi karrayyuu. Sabboonaa boraana narraan turi maaloo. Kiyyaa dabbaal goola fuula baaduu kiyyaa dabbaal goola fuula baaduu fuula keetiin oola kadaawwitii caalu. Amuugeriirraa fa madaa benaa afi madaa fa jaalala honna cinaa rafi. Oromticha kiyya yaasaa fi birillee. Oromticha kiyya yaasaa fi birillee. Na jaalattu hattu daandiirraa maqini. Adaaboon sagamna kanirraan tuqini. Oromticha kiyya yaasaa fi birillee. Oromticha kiyya yaasaa fi birillee. Na jaalattu hattu daandiirraa maqini. Adaaboon sagamna kanirraan tuqini. Hedduu kan namatti tolu dhagaa maashoo haallitti weellistuu keessattuu gaa sagaleen ta'e kan kiliippii irratti ilaalaa turee fi amma na biraa weellistuu hedduu na wal fakkaatee hedduun si ajaa'ibsiifachaa ture anilleeni. Kan biraa immoo namni walii lama kan jiruus ni jira. Gama sanii dabruu keenyaan durame haalli guddina daa'imummaa keetii gaa mee maal fakkaata? Eegaan lafaa kee waan kana keessa seeni booda. Aadaati yemiiree akka gaariitti sirbini nan jaaladhu helleedha aadaadha. Aadaa tana dura aadaan teenya akka ammaatti babal'achaa turre. Reediyoon afaan Oromoodha. Afaan Oromoo reediyoo baqasanuun jechaa turanii yeroo mirga kannee aadaa teenya kabajamte kana keessatti cuffinee aadaa teenya hawaasaan gayuudhaaf obsaan nu eeggadhaan jaalamiti yaanii xiqqoo amata hanga amata lama sadii takka daamureetiin ture kaniin hin hojjetini ammatti deebinee jirra walitti dachaanee jirra hanga dura wal dhabnee sammuu wal kana bal'inaanii jechuudha. Hayya gaa sababa itti dhabamtees gaa kan nu biraan geessu ta'a iccitii gaa ifumaafuu baasaati kan jirtu. Maashoon yeroo gabaabaadhaaf aartii irraa fagaatteetti kan turte odeeffannoon amma matuma isiirraa harkadheen jechuudha. Iccitiin isaa maali laata? Maal gaara gizeeti ka gizee gootamee saniif waan ta'eef malee wanni biraatiif miti waajjira aadaa fi turizimii godina Harargee Bahaa keessaa jira. Yeroo ammaan tanaa jechuudha. Yeroo ammaan tanaatis yeroo sanis walumaaniin jira. Maal namni da'uunis ni jirti waa meeqaa jira. Dubartoota taanii gaa waan baay'eedha. Dubartoota taanii waa hedduu nama wanna jaa ati muddaa'u gaa gadumaan sinasiisan jiimee.
Hayyees kilippii keessaa tan hedduu na boojite keessattuu daawwattoota TV Harariitti TV Harariitiin dabarsaati kan jirru haalaan isaan boojitee jeetii yaada. Bobbaasaa loowwan ganamaa kilippii jalqaba irratti nuuf weellistee seentee jechuudha. Nu duubaas deemaati kan jiru. Mee waa'ee sirba kanaa mee gadi fageenyaan nuuf haasa'e maashoo? Waa'ee sirba kanaa aadaadha. Akka malee itti yaadeen ture waan kana hojjechuudhaaf hojjechuufi akkasitti haa Oromticha kana jirata hedduu faarsina beekta. Nu qofaa miti bar ummanni dhiiraatis akkasumatti san caalaa faarsanii aadaa waan ta'eef aadaa hawwan keessa jiru waan hawaasni hin dhagahin hawaasa gurra naquu qabda yeroo hojjettu. Ujjinaala fiduu qabda aadaa keessaa luqqaafteeti kanatti yaadee kariin hojjetaa jechuudha. Bobbaasaa loowwan ganamaatis walaloo fi yaadalaa sana hojjetee Oromticha Kayyaasaa fi Birillees akkasumatti na hojjete. Walaloo isaatis jechuudha. Walaloos yaadala isaatis jechuudha. Sumaa ifumaaf hojjete. Sirboottan keetis yeroo baay'ee sumaatu barreeffata walaloo fi yaadaloo. Kaduraa keessaa ammee faan jiran malee ammee fi absalaam jira sanis waliin jiranis kan hin dalageen qaba jiranis kan wajjin hirmaatee qaba. Waan dhufirraa waan mudannoo takka waa hedduu agarta. Waan dhufirraa daleedamma yoo karaa deemaa dhufne nuti nama lama jaalalti qabdee waliin jiru garree oggisuma moggaasee galcha. Achuma qabattee galtee jechuudha. Achumatti miira san qabee galaa hin jechuudha. Oromticha Kayyaasaa fi Birillee jaalattu kootu daandii irraa maqiniin intalti takka kabajaa qabdu. Karaan baatu qofa. Ka Oromticha kiyya jiru san irratti jechuudha. Oromticha kiyya jirus jaalatee karaadhaan ammoo qumanna karaadhaan qaceelee warra isaanii dhufee harkata. Milkaa'uu qaba. Ni milkaawaan jaa. Ni milkaawaas karaa seeraatiin yoo dhaqee. Bobbaasaa loowwan ganamaa irratti si jechaan yoo abboon uleen nadhaananii heeraa fi seera guuttadhuma guddoo warratti ergadhu. Intalti kabajaa qabdu jaarsaa wajjinis buluu dandeessu warra gurbaallee heeraa fi seeraan waliin buluu dandeessu yoo karaadhaan manguddoon lama walirraa fuudhanii fi akka dubartiin teenya amma feete yoo jaalatte hamma warri isaanii sangulantaa warra isaanii irra dhufu akka ilma dhiiraatti hin ida'amne jechuun barbaada akkan heerumne dubartiin akka namni fakkeenyaaf yoo warri nu lole qaadis dhaynee ni haa godhanne jechuunis ni jira. Garuu jaalala yeroo saniitiif yoo ta'e malee kabajaan qabdu jechuudha. Kabajaan isii kan qabaattu aadaa keessatti heeraa fi seera guutee gulantaa warra isaaniitiin intala takka fuudhuu qaba jechuudha. Ilmi dhiiraa tokko saniif yaadee wallisee. Kana irratti kana calaqqisiisuu kan barbaadde jechuudha. Kana ibsuu barbaadeeti hawaasa kiyya keessatti kana ibsuu barbaadeeti lammii biyyaa fi kan waan kana wallisee jechuudha. Hayyamee sirboottan baay'eedha keessattuu aadaa irratti xiyyeeffattee kan hojjettu. Akkuma laalisi arguu keessummaa taatee yommuu gama keenya dhuftee affeeramtus uffata aadaatiin akkanatti miidhagdeeti kan dhufte. Mee uffata aadaa eessaati kan ofirraa qabdu maashoo? Kan ofirraa qabu uffata aadaa Harargeeti. Oromoo Harargee jechuudha. Oromoo Harargeeti. Godina Harargee baati ammaas. Aadaan kun kan hin qabu. Saddeetaa fi maanquuxii akkasumattis callee qarmaa fi gumeelleen irraa naafne hunda guuttatteeti kan jirtu. Faayoo guyyaan faayini tokko maali? Uffata yoo ammaati fakkeenyaaf eega jalaa kaate hanga gubbaa kumbuleeta qabda. Googaraarraa kaasii, Googaraarraa kaasii, kopheerraa kaasii. Fooxaa akkasumattis. Shurraabni keetillee kun harkarra si jiruuf kophee walirratti maali? Yoo ta'e malee aadaa guutuu yoo ta'e malee aadaa tiyyaaniin boona anaaf gaachena sigalee aadaa lammii bal'ooti ibsituu daawwitiiti aadaa tanaan uffata heelaniin naaf heerejee uffata biraa uffadhee dhufuun irra hin jirtu kan inni ittiin boonu kana ibsituun tiyya aadaa tiyya tiyya daawwitiin tiyya jee kana hiradhee uffata aadaatiin kana miidhagdee dhufte keessattuu gaa Oromoo Harargeeti kan uffata kanaan beekamu yommuu ayyaanaa fi sirnoonni garaagaraa yeroo aruuzaatis uffatamoo yeroo walgahiin jirtu aadaan ayyaanni jirullee ni kabajama. Durirraa eegalee abbootii teenyaa fi haawwan keenya Afriidaaniitiin taasisan waan kana hawwarri keenya ittiin nu guddise jeetii yaada. Afriin osoo qamisni dhufiini risti gurguru jedhanii shishinni immoo aadaa hodhannee uffannaa nuti. Abbootiin teenya marxoo marxifachaa turte Afrii kajaamu
هاي أمان تاني اللي نكسمتي أفري تجاوب تاني تينو بتسات سبني نيجي هاي تلقارم ولا تاتيمي أما اللي أدام كون قارم ولا تاكي سبني نيجي ردنا مبني سبني مدي ما قدوم قارم ولا تامل لني ده شوان كان هلني تلا دبال قارم ولا تاتي كان نقرأ شو أجايب كم سبدي تكنا قدني قا Dhugaa keessa egaa namni baadiyyaa illee bu'uurri isaa baadiyyaa ta'e aadaa fi uffata aadaa ibsituu aadaa ta'an gaa hin wallaalanii. Ati ijoollee ati dhiisi eega qamisni dhufee kaachuu lola fooxaadhi. Lakkii ta'us garuu abbootii kiyyarraa waan hin dhaalee niin qaba. Zabana isin boodaati ta'us gaa kan hin dhufe isinirraa baraati kan hin jiru. namni hanguma nama dura jiruuni gaalli hiriira duraan laallata akkuma jedhamu warra duraan laallachaati kan jiru. Gama gaaffii deebisaa keenyaatti as deebina. Maashoo namni walii lama kilippiin jettus ni jirti. Dhugaa keeti. Hayyamee kunoo maalirratti kan xiyyeeffatudha mata duree isaa laata? Namni maal jechi Oromoon aadaa qabna safuu qabna. Namni walii lama dhuguma keeti na gaafattee namni tokkoo miti. Akkuma bifaatti. Akkuma bifni isaa addaatti uumaan namaatis adda. Namni walii lama maal bareedni kanaa ja'a. Na dubbisuu baatus ta dubbistu ana nin dubbisa boona jeen itti wallisee. Hayyamee dubbisa. Bareedinni ka gubbaa kana osoo ta'e keessa maraxuusis barbaachisa. Warri abaluu lafee cabxee dhuu danda'a dhiiroo dubbii bulfataa jedhanii maraxuu qabda. Bifa qofa osoo hin taane jechuudha. Akkasitti sirba sandaleeynee namni walii lama maal bareedni kanaa hee maal bareedni kanaa na dubbisuu baatus ta dubbiftu anaaniin dubbisa boona. Yaa bareeda nama dhaloonni keessa jeetiin dubbise laala fuula keessa laala fuula keessa seedaan bareedni waa garaan jabaatu dhibuu nama baafti deebisaan isaatu seedaan bareedni waa garaan jabaatu dhibuu nama baafti deebisaan isaatu. Egaa ati asiif qishoo weellis istiidiyoodhaan nutis kan si gargaaru ta'a. Namni walii
هرسيتي خيسوما